Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa dhiyeenya kan addaan bannee jirra. Akkam jirtu maatiiwwan koo warroonni na jaalataniif warri na jibbitanii bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa baay'atu jecha har'a mudannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Osoo isin taatanii maal gootu? Akkasumas obboleettii tana maal naa dhaamtan isiniin jetti maal dhaamtuuf? Akkasuma afaan bu'aa yuutuubii koo seenaatii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii jedhaan naa qoodaa isiniin jedha. Gara qophiitti isin dabarsa. Afaan bu'aa. Sanyii ofii yaada sitti qoodamuun barbaada. Mudannoo dheeraadha garuu akka maqaan kiyya dubbatamu hin fedhu. Kanaafuu mee yaada keenaaf qoodi. Ani yeroo biyyaa deemu abbaa manaa qaba. Daa'ima dhiiraa waliin qabna. Baay'ee na jaalata ture innis. Ilmoo keenya akka gaariitti guddifachuu qabna jennee walii galtee keenan gara biyya ormaatti imala. Erga ani biyya ormaa deemee osoo ani waa hin balleessin osoo jireenya kiyyaa fi ilmoo kootiif yaadu inni intala biraa waliin jireenya eegale. Uffiyaa ana maaliif garuu carraan kiyya kun naa gorsaa jedhee dadhabe loles dadhabe. Haala kanaan osoo jirru ilmoo kiyyaan na dubbisanii na arrabsan. Arraba daangaa hin qabnee fi jechoota garaa namaa murachiisanii na arrabsan. Turtii yeroo dheeraa booda obsee garaa koo muradhee nama biraa jaaladhe anis. Amma natti deebi'ini balleessee ni dogongoree siifi maatii keetillee ni fidadha. Waan ta'e hin beeku hunduu balleessaa kiyya naa dhiisii waliin jiraannaa jedha. Daa'ima keenya laali ani baay'ee si jaaladha jedha. Anis nama isa boodaa san baay'ee jaaladha. Innis baay'ee na jaalata. Na kabajas akka ana malee hin jiraanne naaf. Isallee maatiin isas kiyyas ni beeku. Biyyuma jira innillee jaalallee lammataa koo jechuu kooti. Abbaan daa'imaa kunis erga dhiifama jedhee garaa na nyaate. Inni kunis yeroo inni nagatee na cinaa dhaabbatee jireenya isaa fi yeroo isaa naa kennee boru bultii waliin ijaaranna jedhee osoo guyyaa tokko na hin mufachiisin waggaa 3 fixeera. Isa dhiisuufis baay'ee garaa na nyaate. Akkasuma abbaan daa'imaa kiyyas akka na dhabee hin jiraanne naa hima. Garamitti akka murteessu wallaalee na dhibe. Yaada kee irraa naaf qoodi mee qaalii koo. Yaa jiru addunyaa yaa jaalala kanaa obboleettii teetii mee maal naa dhaamta jetti. Wallahi wanni akkanaa kun baay'ee nama dhiba. Kun si qofaa miti namoota hedduutu mudata jedhee yaada. Maaf jennaan nam tokko ati hin jaalattaa inni sirraa jettee eedee yeroo dheeraa booda yoo ati dheedu atillee ilma namaa waan taateef jaalala nama biraa keessa seenta. Gaafa ati jaalala nama biraa keessa seentu namni sun waan ati itti himte sanirraa galee fi wanni inni hojjetu sun immoo isaafuu ta'uu isaafillee mijaa'uu dhabuu booddee isaaf galaa baay'ee nama dhiba. Waa'een jaalalaa kun rabbiin jaalalaan nama mukkure. Jaalalli waan guddaadha. Jaalalli qabeenyaan oliiti. Obboleettii tiyya wanni si dhaamu akka dhaamsatitti ati amma haga silaatitti gaa'ila keessa waan hin seeniniif abbaa warraa kee eega dogongora ofii ka sirreeffatu taate daa'ima keessanii jecha osoo isa waliin jiraattee baay'ee tokko gaariidha jedhee yaada. Gaafa isa dhiiftee deemtee daa'ima kee kana abbaan namni si jaalatu kun akka abbaa isaan ta'uuf akka abbaa biddeenaa jechuudha. Abbaan biddeenaa akka abbaa isaan ta'uuf isaaf jecha deebiftee osoo isaan walitti deebitanii baay'ee tokko gaariidha jedha. Jaalalaafillee isin wal beeytanii walitti aartanii jaarsaaf jaartii walittiin aartii duruu jira. Irra walii taruun baay'ee murteessaadha waan ta'eef ani kan caalu akka mataa kiyyaatitti osoo ana ta'e wanni obboleettii tootii dhaamu abbaa warraa kee ganamaa santu baay'ee gaariidha jedhee yaada. Abbaa kalammataa kunis ima si jaalata. Gaaf tokko garuu wal dhabbiin hin oolu. Madaa kee duraanii waan ati dabarsiteen si qeequu danda'a. Daa'ima keessan akka ati ilaaltutti si ilaaluu dhabuu danda'a waan ta'eef abbaa warraa ganamaa san eega inni dogongora ofii sirreeffate osoo isuma waliin jiraatte baay'ee gaariidha jedha. Isinis warri koomentii yaada qabdan qooda fi isiniin jedha. Akkasuma namoonni mudannoo dinqisiisoo fi namni waan irraa baratu qabdan gara makiyyaan isiniifan dhiyeessa jedha. Warroonni immoo ani koomentii keessanii fi namoonni keessan naa barreessitan ani hin laalin dhiifama naa godha. Haala yerootii fi yeroon qabu fa'a ta'a saniifani akkasii galatoomaa isiniin jedha. Yuutuubii kun sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ilmaan jaalalaa naaf jiraadha akka jirtan.